keessan of gidduudhaa qaqqabna. Isaaniin jajjabeessuu irratti kadhannaadhaan isaan bira dhaabbachuu irratti hojjechuu qabnee yaadanii baay'ee tokkoon eebbifameera. Gooftaan gosa na eebbisuu warreen tajaajiltanii eebbifamaa jira. Inni lammaffaan immoo adaraa sa'aatii waa'ee sa'aatii kana irratti yaa'an sa'aatii eega jennee abbaan beellame guddaan keessummaan keenya egaa gooftaa keenyadha. Isa wal arguu fi yeroo beellamni sanatti yoo argamne gaariidha. Kunis fuulduratti asirreeffannu kan jennuun kaasuu barbaada jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isa yeroo kana kennee fi baay'een galateeffachuu barbaada. Gama kootiin akkuma yeroo baay'ee jedhu as dhaabbatanii sagalee waaqayyoo ulfina isaatiif dubbachuun tokkoffaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun carroomuudha. Yeroo immoo carraan nama qaqqabde sagalee waaqayyoo namoota biraatti himuudhaa fi waaqayyoo as nama baasu baay'ee tokko darbaan gammada. Maaliif wanti nu keessa dabarree dhufnee sagalee waaqayyoo namatti himuu miti ufuma keenya yoo gaafa dhaggeeffannu ceeqoomsaan wajjeessa sammuu keenya hadoocha isa dabarse lakkii ani dhiiga koonsi qulqulleesseera kana booda sagalee koon dubbatta waaqayyoo gaafa nama dhaabu baay'ee gammada waan ta'eefanii kana dubbachuu barbaade kanan jedha. Har'aa waan irratti dubbachuu barbaade tokko waan hundi keenya yeroo baay'ee beeknudha. Uumama kaasee hamma guyyaa har'aattis jiru waa'ee keenya gaafa yaadnu jechuudha. Ergamni keenya lafa kanarraa maali kan jedhuuf gaafattanii beektamu. Maali biyyuma lafa kanarraa maalidha akka nama tokkotti anbantiin maali jedhee fayyaa gaafadhee beekaa laata kan jedhu kaasuu barbaada jechuudha. Yeroon sagalee kana fi dubbisaa ture kitaaba tokko ni yaadadhe dur kan inni dubbisaa ture tokko purpose driven life kan jedhu tokko nama tokko paasterii Saddleback church kan jedhu Kaalifoorniyaadha kan barreessedha Rick Warren nama jedhamu tokkotu kitaabni kuni miliyoona 50 waltu gurgurame biyya lafaatti jechuudha. Kitaabota namni barreesse kitaaba gurguraa ala warra jiran warra baay'ee gurguraman keessaa tokko jechuudha. Kitaabni kun waa'ee maalii dubbata? Waa'ee waaqayyoo waaqeffachuu, waa'ee namootaa wajjinii walitti dhufeenya qabaachuu, waa'ee geggeessummaa kana faallee dubbata. Kitaabatti bitadhee dubbisan ture ilmi koo gaafa kutaa torba baree gahee ingiliffa dubbisuu intalli ta'uu narraa fudhate jechuudha. Gaafa biyya kana dhufe gaafa qodaa paakii godhatu kitaabatti qolli ishees dirichaatee dulloomteetti waan ta'eef ishee fuudheetu wayyaa jala kaa'ateetu paakii godhata jechuudha. Maal jennaan aannan dubbisa mati na dursee dhufe waan ta'eef lakkii aannan dubbisa naayi ati waan gara biraa dubbisiinaa jedhe. Kitaabni sun har'allee lallabaa kan qopheeffachuu irratti nan fayyadama jedhanii nannabee isa bira darbilee jennaanii na bira irraa dulloomeera garuu numa ta'aalaa hin jedhee wanti dubbisnees numa ta'a. Purpose driven life ergama jireenya ergamaan guutuu jechuudha. Jireenya ergama qabu. Ergama malee wanti jiraatu jiraayee yoo jenne tarii jiraachuu danda'a. Nun garuu ergamaan uumamne ergamaan dhufne ergami keenya maal fakkaata si irratti tarii hadha waliin haasa'uun gaarii natti fakkaata. Waaqayyoo isa ergaa isaan erguu danda'uu fi isatti gabaabaadhaan waaqayyoon kadhannanii afaan lama. Isa har'a akkaataa jireenya keenya har'aa maal fakkaata ergami isaa? Ergamni jireenya koo maal fakkaata? Isa jedhu utuu hin ilaalin dura ergamumti namuma maalidha? Namumti gaafa uumame maaliif uumame? Jennee ilaaluu qabna jechuudha. Tarii seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 namni dursee illee argate yoo jiraate na dubbisuu danda'a. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irraa akkas jedha nan dubbisa. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama in uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbira fi allaattiiwwan qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti
munyuuqa lafarra munyuuqa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe jedha. Ergamaan uumamne jechuudha. Gaafuma uumamne waaqayyo qotaan namuu na fakkaatu tokko lafa uumnaa jedheema koppii isaa lafa kaa'uun barbaanne akkasumatti wantichi. Wantichatu waan hojjetutu jira jechuudha. Ergama qaba jechuudha biyya lafaa kanarra gaafa dhufu dhalli namaa gaafa uumamu. Maaliidhanis uumamu waaqayyo guyyaa tokkoffaadhaa kaasee uume irratti aduu irratti gaatarii bulchuu hin dandeenyu ta'a. Lafa kanarra kan jiran hundumaa munyuuqa waan lubbuu qaban hundumaa irratti bituudhaa fi nuyi ambaasaadara godhatee nu shuumate jechuudha. Akka nu bennuuf jechuudha. Akka nu bulchinuuf. Mootummaa akka nu taanuuf. Kanaa achi namumti miila lama qabu tokko harka lama qabu tokko ijitti godhamee akka inni asii afachi uumama waaqayyo uume kana keessa gannat eden keessa olii gadi deemuuf otoo hin taane waan godhu qabaaf ergama qabaaf waaqayyo uume jechuudha nama. Purposeful creation. Namni gaafa uumame waan godhuufitu waa godha waan ta'eef uume jechuudha. Waa godha waan ta'eef. Dhimma baasa waan ta'eef. Akkani dhimma baasuuf. Maal jedha munyuuqaa lafarra munyuuqan hundumaa warra qilleensa dabalali'an bineensa manaa irratti illee moo bineensa qe'ee ishee horii hoolaa re'ee sangaa harree maaloo hundumaa kana hundumaa isaa akka kunuunsinuuf akka bulchinuuf uumamne. Kan uumamne kana achi waan gaafa beela'u nyaanneema gaafa dheeboo nu dhugneema gaafa gaaruu uffanneema akka dabaru miti. Nyaataaf yoo ta'e daanoo caalmaa kan nyaatu jira. Excess qaba keessuma ciisee haadha. Agartanii waan tokko malee muka ala kana jiru muki ala kana jiru kuni mineraala maaloo kan ta'e bishaan minaan hunduma isaa kan waaqayyo ofii isaatii baalaansi godhee kennuuf itti gargaaran waan nyaataa yoo ta'e. Uffata yoo ta'e akkuma Salamoon jedhes akkuma dubbii waaqayyo dubbatusi daraarawwan bakkee jiran illeewwan bakkee jiran kanarra namni uffata hin jiru bareedina isaa kan bareedu hin jiru. Parpasiin isaa kana miti. Parpasiin isaa hojii waaqayyo isa waaqayyo uume sana akka nuyi biyya lafaa kanarratti waaqayyoon bakka buunee bulchinu jechuudha. Mootummaa akka mootii akka nuti taanu jechuudha. Parpasiin isaa kana. Parpasiin isaa kana. Haa ta'u malee egaa intini kun hin diigame akka ke'oosii beektu uume. Jalqaba akkuma beektanii akkuma lubbii fi qabeessi gidduuman nu barsiisaa turanii wanti hallee burjaaja'aa ture inni utuu uumamni dhufee toora qabsiisee dukkanas halkaniif guyyaa godhee ifa kaa'ee halkaniif guyyaa godhee bishaan gola isaatti galchee lafa diriirsee akka eegduun godhin dura wanta illee waluma kaa'ama ture. Isa booda toora qabsiisee toora sana immoo akka bulchuuf nama uume waaqayyo uumama dhumarratti jechuudha. Namni hunduma isaa kana isa toora gale kana akka inni bulchuuf jechuudha. Wanti sun immoo gaafa uumama boqonnaa sadii deemtanii xinnoo diigamtee jirti yaa bofichisi dhufe waan baay'ee godha jechuudha. Haa ta'u malee waaqayyo immoo nama hin dhiisu. Waaqayyo immoo diinatti dabarsee darbinee yoo kennamne yoo harka diinaatii baasee isa ganamaa sanatti nama deebisuudhaaf jira. Seera ba'uu boqonnaa sadii lakkoofsa seera ba'uu boqonnaa sadii lakkoofsa kudha lamaa fi kudha sadii itti fakkaata. Achirraa dubbifachuu dandeenya. Seera ba'uu boqonnaa sadii isa kanatti hin deebi'a. Boqonnaa afur irratti maal jedhaa? Hangafa koo Israa'el hangafa koo
dhaqee anaan na hawaaqessuu gadhiisedha. Lakkoofsa 5 boqonnaa 5 boqonnaa lakkoofsa tokko irratti immoo boqonnaa 5 ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa tokko irratti waa jedha. Dhaqee iddoo ol fo'onaatti anaan na tajaajiluuf anaan na hawaaqessuuf Israa'eliin gadhiisi saba koo gadhiisi kan jedhu Aaroonii fi Museen isa dhaqanii wanti godhan jechaadha Fara'oonitti dubbatan. Dhaqanii na tajaajilanii ergamni ittiin biyya Masrii garbummaa jalaa ba'anii yaa jaraan dadhabdaniitu dhaqaati haara galfadhaa jechuuti inni guddaan. Uumamni hidhaa keessa jiru garbummaa jala jiru Waaqayyo waaqessuu danda'u hiikame. Inni guddaan maalidha? Parpasiin isaan riliisti ta'uun irra jiruuf maaliif? Waaqayyoon tajaajilu qabu waan ta'eef. Ergami isaanii inni guddaanii Waaqayyoon tajaajiluudhaaf. Waaqayyoon tajaajiluuf immoo Fara'ooniin jala ta'anii tajaajiluu hin danda'amu. Maaliif hojii qabu? Waan adda addaa hojjetu, waan akka suphee kana hojjetu, mana ijaaru, boolla qotu, minaan oomishu. Jarri kun yerooma Waaqayyoon akka seera Israa'elitti, akka seera warra Ibrootaatti waaqa isaanii waaqessan hin jiru. Kanaaf iyyuu jarri kun gara ergama ittiin uumaman Waaqayyo isaanirraa fedhutti hadhiifamaniif, hadeemaniif inni jalqaba maalidha? Gadhiifamuu qabu. Kana maal jedha akka antinitti isa sadaffaa sanarraa yoo fudhattanii gaara Koreeb irratti gaafa abiddi sun illee utuu abiddi gubutu dhaqee ilaalee yeroo inni jedhu miila kee irraa kophee baasii iddoon qulqullaa'aa jedhee gaafa dubbatu Waaqayyo maalittiin jedhee Museedhaan. Akkatiin ergite akkamittiin beekaa ittiin jedhee naani gaafa baatanii kan mallattoo siif ta'uu danda'u gaafa achi baatanii as dhuftanii Waaqayyo waaqessitu. Milikitumti Waaqayyo wajjin jiraachuu, milikitumti Waaqayyoon wajjin jiraachuu, hariiroon jiraachuudha maalidha? Waaqayyoon tajaajiluudha. Ergami keenya hariiroo keenyaaf Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuu keenyaa fi ergamni nu qabaannu mallattoo isaa ergami isaa Waaqayyoon waaqeffachuudha, Waaqayyoon jajachuudha jechuudha. Seera ba'uu 23 irratti sagalee kana paasterii keenya baay'ee jaallata. Atis isinis Waaqayyo Waaqa keessanii waaqessitu. Anis immoo biddeen keessaniif bishaan keessa nama eebbisa. Maalidha jechuudha isa kamiin dursu? Waaqeffachuudha. Ergama sana raawwachuudha inni guddaan jechuudha. Ergama sana yoo raawwatte inni immoo maalidha? Biddeen keessi bishaan keessi eebbisa jechuudha. Ergami keenya isa kamii? Isa jiru adda baafachuun baay'ee important. Bishaan kootii fi midhaan kootiif dhiyeessuu ittiin galanii dhufu fakkeenyaaf bishaan kootiif midhaan kootiif yoo ta'e hin darbee wal darbee jechuudha. Jechuun sequence isaatu isa tokko dursa jechuudha. Isa ergami isaa maalidha? Ergami koo ani Waaqayyoon waaqeffachuu, Waaqayyoon jajachuu, Waaqayyoon tajaajilu. Bulchiinsa inni itti kenne immoo bulchuu ta'ee utuu jiru tarii yaada koo keessatti kan inni lafa keewwadhee jiru gara biraa yoo ta'e tartiiba isaa yoo hin sirreessine ofumaa dhamaan jechuudha. Tartiiba yoo fakkeenyaaf gidduu mana baay'ee barachaa jira waan ta'eef kana irratti gadi fageessuun barbaadu jalqaba Waaqayyoo jedhu kana yoo jalqaba Waaqayyoo kennine wanti ta'uun irra jiru lubi keenya lubi faqaaduuni gadi fageenyaa waan barsiisanii fi isa repeat gochuu hin barbaadu. Inni jalqaba Waaqayyoon ergama Waaqayyoo sana hojiirra oolchuu jechuudha. Erganii akka seensaatti uumamarraa yoo kana kaasee bara keessa jiraannu kanarratti immoo ergami keenya maalidha isa jirutti yoo deebi'ee qabxii afuran tokkoon kaaseetanii isumaan goolamna jechuudha. Ergamni jalqabaa akka nama uumamaatti jechuudha. Nuuni nama uumamaa miti amma uumamarra dabalatanii namni uumama kana jajaa isuma kennaniif kana jajachaa madeema
wanti ta'u kuni waaqayyo anaan wanti na uumee fi isa kanatti fayyadamuu fi bulchuuf isa jedhu. Yaani lafa isa uumee lafarran deema, bishaan isa uumee ittiin fayyadama, biqilaa adda addaa kana bineensa adda addaa kana ajjeesee namni adda isa jedhu kuni seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 isa jedhu. Nuyi isa bira dabarree maaliif tartiibi sun waan cabeef hariiroon sun waan diigameef rakkoo hamaa keessa seenne dafqa keessanii nyaadhaa jedhamee eega abaaramne booda abaarsi sun kan ittiin cabe jireenya haaraa keessa irraa amma jechuudha. Amma hariiroo haaraa qabna. Hariiroon haaraa sun isa durii sana diigatu hin taane isa durii jabeesseetu indaahuun gadi fageessee ittiin deemna jechuudha. Akkaataama gooftaan keenya Yesuus jedhee maal jedha? Ani seera diiguuf hin taane raawwachuuf hin fayyada. Hariiroo waaqayyoon qabnu isa durii sana bifa haaraadhaan araara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalatti ittiin deemna jechuudha. Bara tokkotu 2003 akka lakkoofsa biyya kanaatti Beenishaangulii hojii hojjetan ture. Namicha tokkotu nama biyya gaanaa tokkotu nu wajjin hojjetaa. Staffii UN'dha nu sappoortii gochuudhaafitu dipaartimentii ani hoogganu keessa jira. Baay'ee walitti simna akka maatiittu walitti simna. Baay'ee wal jaallanna nama waaqayyoon amanatu nama baay'ee waaqayyootti waaqayyoon jaallatudha. Anis waaqayyoon jaalladha. Waldaa waaqayyoon waaqessanis nan dhaqa. Waldaa isa gara biraa tokko sana dhaqa jechuudha. Waldaa jechuun waldaa wal makaa wayii jira jechuun haalli dargaggummaa kun yoo reefuma baasirii of ta'e gaalamoo gaamanaamedha. Ufteetu alaqaan wayii taata. Vaayibiin yeroo sana jiru ani waaqayyo sana waaqessaa gara biraas libiraalii jechuudha. Baay'ee tokko inni kun badaatiin tolle fakkaata jechuudha. Na baay'ee walitti asii gara wada walaa jedhee gaaf tokko biiroo dhufeetu baay'ee wakka laaqana fa'aa wajjin yaadna. Maalaan jedhee banti nagee hammati parpasii kee baadiyyaa biyya lafa gaarraa jedhee. Awwachu baay'ee nanne baay'ee tokko ittani jechuudha waa'ee saayinsii. Akkas kunoo biyya Belgium University of Brussels akkasii waan tokko barachuuf hin deemaa akkasii yaadaa naam jedhatti majuudha. Zen naa jedhe. Isa booda immoo akkas bilaan jedhanii isa booda wayii. Isa booda biraa jennaan haa ta'u mee profeesarii haa jennaan isa booda maal ta'aa? Awwaala booda parpasiin kee ati asitti biyya lafaa kanatti jedhe. Waaqayyo waaqati waaqeffachuudha. Isa waaqeffachaa inni na waldaa wajjumaanii garuu waldaa biraas qabda. Ini raawwa dhugaa jechuudha. Namni suni jireenya koo keessatti waan guddaa kaa'ee deeme. Amma lubbuudhaan jiru. Gaafa inni boqoteera amma. Ani biyya diidaa biyya Ugaandaan jala ture hojiidhaani. Soddaa kootti bilbilaniitu maatiin isaa jechuudha. Soddaa koo margituu jedhamti. Isaatti bilbilanii namni sin jaallattan obboleessi keessan boqoteeratti jedhani. Nama impakti jireenya namaa keessatti fidu tokko ture jechuudha. Innaa parpasiin kee maali jedhee gaafa na gaafatu hamma yoo naanii gaafa karaa irra deemu maali gaafa biyya Suudii kana inti ta'u what's my purpose in that? Asitti sagalee waaqayyoo itti dubbachuu fi hidhaatu jira. Tarii parpasiin koo iddoo biraa dhaafaa jedheen gaaffiif gaafadhan maaliif sagalee waaqayyoo hin dubbanne maaliif akka waaqayyo narraaf eegutti worshiping goone kan jedhu gaaffii guddaatti kaasa yeroo baay'ee. Purposeful life isa hin qabnu taanaan gaaffii kana guyyaa guyyaatti waliin gaafannu taanaani hojii hojjennetti illee successful hin taanu baay'isuu. Maalidha? Yoom kana hojjedhee maali taane yoo isa jedhu gaaffii wal of gaafachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kana dhumarraan kaasetanii isa jalqabaa waaqayyoon ulfeessuu waaqayyoon kabajuudha isa jedhuun jedha bara haaraa kanatti immoo
Qorontos tokkoffaa kudhan soddomii tokko irratti isa jiru sagalee waaqayyoo dubbifannee Qorontos isa duraa boqonnaa kudhan lakkoofsa soddomii tokko egaa yoo nyaattan yoo dhugdan yookis waanuma hojjettan hundumaa ulfina waaqayyoof hojjedhaa jedha. Waa'ee nyaata waa'ee dhugaatii silas kaaseera waan ta'eef inni sekendarii amoon waan hojjettan hundumaatti jedha. Waan hojjettan hundumaatti hojii keessanitti adeemsa keessanitti bahuu keessanitti galuu keessanitti ulfina waaqayyoo qaba inni godhu. Jennee of gaafachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Ergamni keenya ulfina waaqayyoo mul'isuudha. Ulfinni waaqayyoo narraa hin mul'atu taanaan maaliif isinii ibsaa biyya lafaatiin hojjetu. Ibsaa immoo ibsitanii guuboo keessa hin keessanii garuu gaararra hin keessu namoota biraatiifis akka ifutti jedha sagalee waaqayyoo. Ulfinni waaqayyoo narraa ifa. Isa jedhu kana of gaafachuu qaba jechuudha. Of gaafachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amala waa'ee nuyi waa'ee kanaa jedhanii yeroo biyya lafaa turetti ergamni inni fudhatee dhufe biyya lafaa kanaa jireenya biyya lafaa kanaa waaqayyo wajjin waaqayyo xaraarsu namoota waaqayyo xaraarsuudhaaf dhufanii yeroo dhufe sanatti waan painful ta'an baay'eetu isa mudate. Haa ta'u iyyuu malee maal jedhaa? Galat ulfina siifan fide waan hundume waan godhu hundumaatti isa jedhu Yohaannis 17:4 irraa yoo dubbifanne miqilasi yoo baaratii Yohaannis 17:4 Wangeela Yohaannis 17:4 Tole akkas jedhaan dubbisa maqaa Yesuusiin ani lafarratti ulfina siif kenneera hojii akkan hojjedhuuf ati anaaf laattes raawwadheera. Eebbifame. Ani lafarratti ulfina siif kenneera abbaa isaatiin jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ani ulfina siif kenneera lafarratti hojii itti natti kennites raawwadheera. Kana booda isa yoo kuni kadhannaa Geetsemaaneeti itti aanee maal jedhaa yoo siif tole immoo isa kanarraa dabarsillee jedhee kadhata. Garuu waan inni jalqaba maalidha? Ani hojii kanatti kennite raawwadheera. Lafarratti ulfina kee agarsiiseera. Ulfina siif kenneera. Ergamni inni ittiin dhufe nuun waaqatti araarsu piroosesii keessa immoo ulfina abbaasaa lafarratti mul'isu jechuudha. Parpasiin keenya namooti nuyi warri waaqayyotti amannu warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanne du'aa jireenyatti dabarre hojiin keenya ni jalqaba waaqayyoon ulfina waaqayyoon mul'isa. Ulfinni waaqayyoon irratti hin mul'atu taanaan I have to ask myself, what is my purpose? Maali ergamni koo biyya lafaa kanarraa? Maali ergamni koo biyya lafaa kanarraa? Jedhee of gaafachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan waaqayyoon jaalachuu namoota biroos jaalachuu. Injili kana yaadattu yeroo baay'ee lallabama. Abboommi waaqayyoon inni guddichi maalidha gooftaan Yesuus Kiristoosiin gaafatan. Maalittiin jedhee abboommi inni jalqabaatti jedhee waaqayyo waaqa kee garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan jaalladhu jechuudha. Inni lammaffaan wayi ollaa kee yookiin obboleessa kee obboleettii kee akka maalitti mataa keetitti jaalladhu isa jedhudha. Ergamni koo inni lammaffaan waaqa isa na jaallate
isa haal duree tokko malee ilma isaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosin dabarsee naaf kenne lubbuu koo guutuudhaan jireenya koo guutuudhaan qalbii koo guutuudhaan jaallachuudha jechuudha. Namni Waaqayyoon garaa guutuu jaallatu, namni Waaqayyoon yaada isaa jireenya isaa hundumaa qalbii isaa lubbuu isaa hundumaatiin jaallatu obboleessa isaa jaallachuudha. Simple. Maaliif hafuurri koo hafuura sana keessa jira. Hafuura sanatu humna naa kenna. Jaalalli jaalala hora. Jibbis jibba dhalaa multiplicative effect qabanis. Inni kun namni jaallata inuma jaallata. Ergamni guddaan inni tokko isa kanadha. Takka takka lafa eegneetu jaalala argitu. Samaarticha isa namni tokko karaa utuu deemu warri wambaleen tumanii dhiiksanii bu'aaf jireenya gidduutti waan saaman irraa saamanii gatanii deeman tokkotu hin beektu jire. Lewiin dhufee, lubii dhufee, maal dhufee bira daddarbee Samaartichi kuni Samaariyaa fi Intiraanii, Samaariyaa fi Yihudaan akkaataa isaa itti wal tuffatanii gaa hin beektu. Baay'ee namni Samaariyaa wajjin waa'ee gooftaa Yesuus illee dubartii Samaariyaa sana haasofsiisee dubartittii Samaartittii sana wajjin haasa'e illee jedhanii maqaa isaa balleessaa turan. Samaartichi suni garuu maal godhee itti goreetu namicha kana lafaa fuudhee dhukkuba isaa kana madaa isaa kana yaalee gargaaree maal godhee achuma fuudhee mana namaallee kaa'ee baasii irratti baasii deebiseetanii sii kaffala waan baafte gara biraallee yoo jiraate na gaafatta jedhee achi geesse jechuudha. Jaalalli guddaan tokko kanadha. Isa nu jaallate qofatu hin taane waan jaallatamneef waan jaalalli guddaan nurra jiruuf waan gati guddaan nurratti bahee tola jaallatamneef nummoo warroon jibban illee darbee jaallanna jechuudha. Samaariyaatti uffatama jechuudha isooyi. Samaariyaatti uffatama. Isinii gaheerani? Namni nama tuffatu tokko isa tuffatu sana yoo kufee argee maal yaa na gargaara jechuu danda'a. Inni tuffatamu garuu nama isa tuffatu kufee argee nama isa jibbu nama isa akka namaatti isa lakkoofne kufee dhiigee utuu argu itti goree kaasuun jaalalli yoo jiraatedha. Keessi isaa waatu jira jechuudha. Waatu jijjiirame jechuudha. Namni suni haal duree malee jaallata jechuudha. Ergamni keenya isa kanadha. Ergamni namaa isa kanadha. Waan na jaallateef yoo jaalladhe maali isayyuu harki darabee walitti si jedhu ta'a jechuudha. Hin argamne yoo dhiqamu jechuudha. Kanaafuu ergama kana akkamitti ilaalla? Eessa jirra? Inni gara biraan Roomee boqonnaa 8:29 irraa yoo dubbifanne Roomee boqonnaa 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 29 akkam fagaanne moontatti kun fagaachuu dandeessi. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf nagaaf ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabee jedha. Hangafa ta'uuf jiru. Nagaaf tunte hangafadha ankora. Akka ta'aniif hangafa ta'uuf jiru. Yes, thank you very much. Inni kun akka gara Yesuusitti guddatu isa jedhu sana nu eegaa nu godha jechuudha. Warra jalqabe isaan fudhata warra isaan beeku sana akka bifa Yesuus akka bifa ilma isaa qabaataniif akka hangafaatti gara sanatti guddachuu akka qaban agarsiisa jechuudha. Guyyaa guyyaatti gara jaalala Kiristoositti gara sanatti guddachuu akka qabnu ergama isaa inni tokko isa kana jechuudha. Akka gara Yesuusitti guddannu guyyaa guyyaatti gara isaatti
gara dhugaatti gara qulqullinaatti gara guutummaatti guddachaa akka deemnu nu barsiisa jechuudha asirraa. Isa har'a dhaabbannu qofatu hin taane isa kaleessa dabarre seenaa kaleessaa odeessaa har'a dhaabbannee miila tokko fudhachuu utuu miila tokko fudhatin achuma galgalaa deemuun akka hin jirre nama agarsiisa. Gara guutummaa gara hangafummaa gara sana gara ilma isaa fakkaachuutti gara imeejii isaatti guddachuun akka nurra jiru agarsiisa jechuudha. Phaawulos illee maal jedha? Isina dudduubaa dhiisatanii isina fuula jiru qabachuuf nanii xadhadha. Phaawulos nama mana ga'u. Phaawulos inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuunni isa ari'atu itti ba'ee isa oolche fuulaaf fuulaan gooftaa isaa inni arge. Inni beekumsaan illee beekumsa guddaa warra qaban keessaa ta'e. Gamaaliyaa kan jedhamu seera beekessa biyya sanaa jalatti kan guddate. Kan Ayuudaawiin jedhamu. Biyya sana keessaa of jechuu warra malan keessaa immoo isa hangafa kan ta'e Phaawulos maal jedha? Isa kana dhiisanis isatti hiixadhaa isa boriitti guddachuuf. Ergame immoo asuma lafa dhiitu miti jechuudha. Gara fakkaatti Yesuusitti. Inni kalee sana ho'ate na beekee destinii koo bakka ga'umsa koo kaa'eera. Achitti yeroo hundaa bakka ga'umsa koo sana ga'uudhaa fi carraaquun qaba jechuudha. Asuma lafa dhiituun hin barbaachisu jechuudha. Waggaa meeqa gaaraa naannoo darbanii deemuu barbaachisa jechuudha. Ergame koo asuma dhaabbadhee intini ta'u miti deemuu akkanarra jiru waa'een transformation fakkeenyaaf akkaataa Phaawulositti jijjiirame mataa isaa gaafa fudhannu egzaampilii guddaa ta'a jechuudha. Maanni komfoort zoonii uummate achumatti yoo barbaade illee jijjiirame inni jarri kun barsiisanii sirriidhuma nan fudhadhaa jedhee achuma dhaabbatee jijjiirame gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa isaatti fudhatee itti fufuu danda'a namni kun jechuudha. Barumsi biyya barasa jiru baay'ee barsiisa guddaa barsiisaa jiru waan ta'eef ergamoonni barsiisuun isa qaqqaba baratee achi immoo namichi kun beekamaadha. Nama beekumsa guddaa qabudha. Kabaja guddaa fudhatee naannoo sana sinaagogii tokkotti alaqaa ta'ee lallabuu danda'a jechuudha namichi kun. Against every odds cabsee nama deeme yeroo warri kaan Yihuudaadhaa fi Samaariyaadhaa lallaban namni kun biyya Eeshiyaa keessa deemuudhaan wangeela warra dhaga'aniif dhageessisee namoota tuffatamaniif isin Giriikiin hin jiru, Yihuudaan hin jiru, Garbiin hin jiru, birmaduunis hin jiru. Dhala namaa hundumaatiif fayyinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin barbaachisa jechuudhaan darbee nama deeme nama ergama fudhatana fudhatee wangeela nu haadha lallabnullee kakuu moofaa kakuu waaraa keessa walakkaa ol nama barreesse Phaawulos jechuudha. Transformeeshinii nama kanaa ergamni waaqayyoo maal akka fakkaatu nama agarsiisa jechuudha. Ergamni koo achumatti akka qixxaa asiin gaafa bishaatu galgashanii miti. Ergamni koo isarra darbaa jechuudha. Ani calluma dhee namni biqilee akkasina galchuutu hin taane ergamni ittiin waamame kuni ergama deemuu danda'u, daangaa cabsuu danda'u, sagalee waaqayyoo himuu danda'u, namoota qaqqabuu ergama danda'udha jechuudha. Kanarratti hojjechaa jira yoo jennee of kaafanne ergamni koo maali? Deebii barbaachisa jechuudha. Qabxiin koo inni dhumaa duuka buutota horachuu. Duuka buutota eenyu? Kiristoos. Sagalee baay'ee hundumti keenya beeknu Maatiyos 28:19-20 yoo argine dhaqa jedhamni. Dhaqa. Mee utuu dubbisneeti tola. Maqaa abbaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaatii. Duukaa buutota koo. 28
Masih jam sedikit. Kalau sekali beda. Aksesori cangkar. Egaa maqaa abbaa fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan isin abboome hundumaa eeguu isaanii isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira isaanii jedheedha. Lakkoofsa 19 irraa isin deebi'ee dubbisaa. Egaa dhagaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Ergami keenya ta'uu bartoota gochuu kan waamamne duukaa bu'uun gaarii of keenya si haa eebbisu. Duukaa bu'uun gaariidha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin faana bu'uun kun isa filatamaadha. Maaliif hin fayyine waan ta'eef, du'aa gara jireenyaatti ceene waan ta'eef, ittiin fayyine, maqaa kanaan fayyine, maqaa kanatu du'aa nu baase, maqaa kanaan jireenya lallabna jiraannas. Kanaaf duukaa bu'uun gaariidha. Kan waamamne garuu duukaa bu'uuf qofa miti. Duukaa buutota qorachuuf. Akka morachaa irraa si jedhu baay'ee barbaachisaadha. Early church fakkeenyaaf yeroo ayyaana guyyaa 50ffaa sana fa'aa ilaallaa isa boodas hojii ergamoota boqonnaa 2 yoo ilaalle akkaataatti extensively bartoonni kuni yookiin immoo warri ergamoota kuni akkaataa isaanitti Yesuus Kiristoosin lallaban baay'ee nama dinqisiisa. Phexros illee maal jedha? Nuyiidha. Isa gurraan argine James Yaaqoob. Isa gurraan argine, isa dhageenye. Yaayyoon isa maanaam masakaa. Isa argineef isa dhageenye. በእጆቻችን የሚዳስስ ነው። Isa kan lallabaa turan. Isa kan dhugaa ba'aa turan. Isaan ekkoo already agaranii amananii cimanii isa akkami ta'anii iccitii waaqayyoon isaanitti agarsiise sanaa bashannanaa jireenya isaanii gammachuudhaan jiraatanii fixuu danda'u. Garuu waan jedhani isa sin ajjeeftan sana, isa sin fanniftan sana, isatu du'aa ta'e, isa lallabna, isa jireenya kennu, isa himna jedhan. Kanaaf amanima achiin hafuu miti. Akka sileessee daana'oo isiniin jedhe sana daana'ootti nyaattee machitti hafti akkasumatti. Ishee immoo du'aa gaddisiisaa achumattitu shiriin gootee waan midhaan sana keessatti hafti. Yeroo daangisaatti gaafadde waan as nageenye of waanii natti dhufte beektaa. Achumatti shiriin gootee achuma keessatti hafti lakkoofatti. Inni hin taatu. Intini ishee comfort zone asii achuma darbu midhaan hin darbu wajji naannoo sana. Naannoo sana sosochooti. Qulleessanii baasu jechi. Achi booda takka waan intini goonii gulaananii hin gatu iyyuu intini ta'a maaliif barbaachistu miti waan ta'eef. Isa miti multiplicative effecti qabaachuu qaba jireenyi namaa achumatti nyaatanii achumatti goguu miti. Hin darba generationi darbuu qaba lallabamuu qaba himamuu qaba. Inni Yesus nuuf godhe hinamamu taanaan asumatti raawwate jechuudha. Amma takka yeroo tokko deengedda nama tokkotu akkamii faarfannaatu kabarii hojjechuu kanaa jedhanii mucaa kana gaafatanii baay'ee mucaan jaalladhu Abrahaam Tarree. Kabarii hojjechuun faarfannaa namaa akkuma kasaatti immoo hojjechuun kuni akkamiinnaani hin deeggaras jedhe haalinnaan kan hin deeggaru yaa'u faarfachuun iyyuu gaariidha. Isaan faarfatanii nama gara biraa kan dhaga'u gochuun gaariidha. Garuu akkas taa'anii isaan keessaa maal ergina hinnu kan namaadha. Isaan keessaa maaltu ba'a? Isaan keessaa immoo maaliif ergama qaba abbaan sunis? Baay'een jajjamuchaa sana gaafanne
isaan keessaa sin eegnaa isaanis ergama qabu waan ta'eef ergaa dabarsan qabu ergaa nama maafumaan inti gochuutu hin taane waaqayyo kan lubbuu isaanii taasise jireenya keessoo isaaniitti kanaase gwaadaa isaaniitti mana isaanii keessatti jireenya isaanii keessatti yaada isaanii keessatti kan haasa'e gadi baasanii kan hima hin qabu namni duwwaa miti baay'isawee namni gaafa uumame akkuma sirrii dubbanne ergamaan uumame malee qaba waa qabu waan nama balambalchuurraa biyyumti lafaa kun iyyuu yoon waa barreesse kan biqilaan barreesse yoon rifeer godhe biqilaan akka jedhetti akkas turiyaan immoo akkasitti yaadadheen barreessa malee isu kan biqilaa sana galgashee yoo ta'e bii lafaa onoo fudhattu. Mana waaqayyoo keessatti immoo isa oriijinaal ta'e ofiisaatii isa uume nutti agarsiisa. Warraa koppiin goone ofiisaatii kallaqee nutti agarsiisa akka kallaqnu barbaada waaqayyo jechuudha. Kanaaf hin himna akkaataa natti himametti akkaataa sagaleen waaqayyo lubbuu kootti dubbatetti keessa kootti akka dubbatetti hafuura koo akka kaasetti fayyisuu gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin nan hima jechuudha. Himuu qabna. Ergama kana gochaa irraa. Maqaa keenyaaf nama meeqatu waldaa dhufe. Abalufaan achi waaqeffatu aqeen isaanii wajjin waaqeffadha jedhee namni dhufe meeqadha. Lakkii abalufaan immoo kastiina akkasii hin naqu kan jedhe mootii meeqatu jira. Of gaafachuu baay'ee barbaachisa. Ergamni koo maal fakkaata as keessatti. Egzaampilii tokko waan dubbadheetan xuraa. Egzaampilii kana nan dubbise malee namnis natti himne. Dhugaa ta'uu isaatii fi faxaraa yookiin immoo kireetiivs ta'uu isaa waan hin mirkaneeffadhe hin qabu waan natti toleefanii fudhadhe jechuudha. 2006 waan akkasiin dubbise waggaa 19 fuudhan. Waggaa 19 fuudhan 2006 December akkasii waan akkasii keessa dubbise. Dubartii tokkotu eraayedha. Dubartiin kun nama biyya Ameerikaati. Biyya Miidiyal Iistii kana keessaatu mana barnootaa tokko afaan Ingiliffaa barsiisuufitu mindeeffamtee achi jiraatti. Kana booda yeroo ishee fixxee deemuuf jetti. Gaafa deemuuf jettu ijoolleen yaa'anii akka isheen hin deemne kontiraatii ishee akka dheeratuuf gaafatan. Baay'ee jaallatanii waan ta'eef. Achumaan isheen uumaa'etti bulchiinsis gaafatanii ijoollees barbaadu mi'aa subsiisii kana ijoollee biraatti nuyi akka nu barsiistuu barbaanna jedhanii gaafatanii. Ani gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin lallabuu barbaada. Iddoon kun immoo hojii kootiif naaf jenne. Kanaafuu biyya kootti nan deebi'aa jennaani. Maali Yesuus kun immoo naaf jedhanii gaafatanii jechuudha itti himte. Fudhadhaa Yesuusii jennaani. Nuu si beenna nama gaarii akkas taate. Nama cimtu, nama qajeeltu, nama jaallattu, nama ijoollee baay'een suusii keessaa ba'anii nama kan ta'ani gorsa keen karaa agarsiisteni. Si beenna si fudhadhaatii Yesuusin hin beennuutti jedhani. Lakki Yesuus takkas na godhe. Anaanoo kan na godhe. Kanaanoo nama kan na godhe. Anaanoo kan na dhaabe. Akkasin hin jaalladhu kan na godhe. Gaarummaa sin irratti argitan kan na keessa kan na kaadhe. Na keessa kan kaadhe. Jireenya nara jiraadhu akkan jiraadhu kan godhe. Yesuus isa jedhamu sana ittiin jettee Yesuus dhigaa beektu Miidiyal Iistii maal akka ta'e. Hamma sanatu waaqayyo dabarseetti laate. Siin si beennaa Yesuusin hin beennu. Maaliif dubartiin kun inkaarneeshin isa jedhamu beektuuni inkaarneeshin jechuun Yesuus fooniinitu lafa irratti argame. Foon uffate sagaleen foon ta'e. Akkasuma inkaarneeshin immoo jireenya bara kanaa irratti namootatu Yesuusin uffate. Yesuus isarratti mo'e jireenya isaanii mo'e, bahuu isaanii mo'e, haasaa isaanii mo'e, uffannaa isaanii mo'e, Yesuus irraa calaqqisa. Isaanis argu gaarummaan garuu kan Yesuus. Isaanis argu inni ishee keessaa dubbatu, inni ishee keessaa gaarummaa agarsiisu, inni ishee keessaa jijjiirama impaaktii guddaa jara keessatti fidu suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundaa jijjiiruu danda'u sana jechuudha. Kanaaf iyyuu jireenyuun har'a jiraannu kuni akkamii? Ergamni keenya maal fakkaata? Isa jedhu kana irratti dubbachuu qabna jechuudha. Of gaafachuu qabna guyyaa hundaa. Ergama isaa inni ba'e
akkuma sagalee waaqayyoo jedhu isa salaattiin deebi'a bahuu seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa ati waaqayyo waaqa kee hin waaqeffatta inni immoo maal jedha bishaan keetiif midhaan kee siif eebbisa. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Siif eebbisa. Ergama sana raawwadhu isa gara waan hiikkatu. Ergama sana yoo hin taane ta'e garuu gidiraa adda addaa isa booftichi nu gowwoomse booda keessa dabare sana haala kontekstii sana keessatti deebina jechuudha. Nun garuu namoota bilisoome, namoota dhiiga Yesuusiin du'a cabsee ba'e, namoota gidiraan biyya kanaa biyya lafaa kuni nuuf homaa tokko hin taane. Maaliif abdii guddaatu jira. Lafa dhadhu beekna, gara deemu beekna. Isa fakkaachuuf deemnu akka sila roobee irraa dubbifanne isa fakkaachuuf deemnu gara isaatti isa guddachaa jiru isa keessa keenya keessa yeroo hundaa dheebotu gara waaqayyoo isa nu ilaalchisu isatu jira. Kanaaf ergama keenya guyyaa guyyaatti qorachuun barbaachisaa akka ta'een asumaan jala muruu barbaada. Waaqayyoo isa dhageenya nuuf eebbisu asuma irratti